Goto goto wani gamna gameeyyoota jaarraa Abbukaatu mirga abbaa qabsaa'ota laaljaarraa Jaarraa abbaa gadaa yaabbeessa namaa leenca koo Wayi osoo si deessee Ati marraa lama Harmee marraa lama Sooreysi jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsoo Oromoo ganamaati. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsoo Oromooti. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsooti abbaa qabsoo ganamaati. Goota gootawwaniiti. Goota gootawwanii gamna gameeyyoota jaarraa Abbukaatu mirga abbaa qabsaa'ota laaljaarraa Jaarraa abbaa gadaa yaabbeessa namaa leenca koo Wayi osoo si deessee Ati maralama Sooreysi jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsooti. Sooreysi jaarraa abbaa gadaa nama qabsoo Oromoodhaa hundeessee bu'uuree isarraa tokko hangafticha yeroo duraa hogguu ta'u abbaa qabsoo ja'amuun isaan ala numa nafini. Sooreysi abbaa qabsooti. Guraandhala 24 yookaan Maarchi 3 bara 2016 akka bara faranjootaatti immoo 2024 galma hoteela Ilillii Internaashinaal Finfinnee handhuura Oromiyaatti guyyaan yaadannoo Sooreysa jaarraa abbaa gadaa du'aan boqochuu waggaa 11ffaa isaatii fi kitaabni seenaa Sooreysa jaarraa abbaa gadaa bifa ho'aatiin ni eebbifama. Hafuun dhorkaadha. Dhugaadha. Sooreysi abbaa qabsooti. Hundee isaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane hundee isaa jaarmee Oromootii fi qabsoo Oromoo waliigalaati. Sooreysi abbaa qabsooti. Sooreysi abbaa qabsooti. Sooreysi jaarraa abbaa gadaadhaa nam tokkolleen qixa isaa kashoora taphate hin jiru. Har'a kunoo asiin nugee kitaabni jaarraa abbaa gadaa eebbifamuudhaaf Ilillii hoteelitti sanbata dhufu namuu affeeramtanii akka nafne tajaajiloonni isinii dhaaba ilmaan Oromoo hundaaf. Sooreysi abbaa qabsooti. Guyyaan guyyaa aladaa guyyaa addaati guyyaa sooreysa jaarraa abbaa gadaa seenaa isaa itti yaadannu seenaa isaa dhalootaas itti barsiisnu itti dabarsinu ta'a galma Ilillii guyyaa Maarchi 3tti akka wala garruun jaa hin afeerraatiyya. Sooreysi abbaa qabsooti. Sooreysi abbaa qabsooti. Eeyyee Sooreysi jaarraa abbaa gadaa abbaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Kabajamtoota keenya akkuma beekamu eebba kitaaba kanaa laal guyyaa dilbata dhufu Ilillii Internaashinaal Hoteelitti seenaa jaarraa Sooreysa jaarraa abbaa gadaa nama jabaa nama Oromoo nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa taphatee fi abbaa Oromoo hundaa abbaa biyya tanaati. Kanaaf Ilillii Internaashinaal Hoteelitti guyyaa dilbata dhufu eebba sagantaa kitaaba kanarraa akka nafne guyyaan guyyaa afanii miti. Akka nafne isiniin jaa wal harkaan keenya Ilillii Internaashinaal Hotel Finfinneetti.